قال በጣም ልክስክስና እሺ በጣም ተረጋጊ ቆይ ብሌን ተረጋጊ ይኸውልሽ ቃል ውጪ Nageen jaalali haraarratti qabni baay'ee nagaa guutuun qabacha magaalaa waaqayyoo nagaan na bira jiru immoo darbee birarreen akka jiraatu abdiin qabatanii jechuun jaaladha akkam jiruuf jireenya qilleensi jajjabaatu sana jechuun jaaladha na bira hundi isaa gaariin na bira jiru immoo darbee birarreen akka jiraatu waaqayyoo abdiin qabatanii jechuun jaaladha egaa warreen akka ammata lafa warreen immoo chaanaa lafa akkuma naftee baakootiin jechuun jaaladha egaa maalaraan dhuftee akkamitti nutti hojjetan immoo akkuma armaan oliitti viidiyoo isiniif kaa'uudhaaf jalqaba irratti viidiyoo isiniif kaa'e jechuudha viidiyoo kana sadeen irraa maal hubanna isaan irratti waa jechuu barbaada xiqqoo isin jechuun jaaladha egaa innis maalidha yoo jettanii akkuma argitan kanadha kan isaan viidiyoo isa jalqabaatirra gaafa jalqabaa irratti jedheetinan ture dura isaatirree jechuudha sila kanaaf hin baasituudhanis deebi'eetoo dhufe gaafa jalqaba micayyoo tana wajjiniin ishiin qabdeetoo eenyu jettuuni omaa wajjiniin hin raawwanne ishiin omaa kootii miti maalii kootii miti jedhe akkasitti watwaataa ture jechuudha mucaan kun gaafa lammataa ammoo gaafa ishiin ammoo ani dubara miti jetteeni too'eenyu jettu dubara durbummaa hin qabu gaafa ishiin jettuun immoo kiloorsii dhugee mana yaalaa galee mana yaalatii gaafa ishii tana wajjiniin dhufe jechuudha maaliif yoo eenyu jettan viidiyoo isaa muluu galtanii ilaaluu dandeessu ana gisee tokko maaliif yoon eenyu jedhus yoggaan itti yaadatu jedhu jechuudha nutis dubartoonni gisee tokko rakkoo qabnaa ofuma keenyanis miidhaa ofirraa hin keenya aduu san garuu ishee sanitti haaree akkamittiin irratti maaggata akkamittiin irratti ushummaa indagana irratti fida jedhee baay'ee tokkoon hin taare ture isinin jechuu jaaladha amma ammoo isheenis balleechaa qabdi maaliif balleechaa ishee maalidha isarratti balleessitee maal balleessitee yoo kan jettan ta'e balleechaa ishee namni tokko gisee jaalala keessa galee jaalalaan baqashuu wal jaalatanii jaalala keessatti gisee walitti dhuftan jalqaba isaa seenaa keechan istirii keechan isa dura darbeerraa kaatanii namni wajjiniin haasaa yaada wal jijjiira siyaati san keessatti maaliif isheen itti nimen inni immoo gisee barannurraa kaasee tananii kanan si eegatoo ture dingilii qabaa durbummaadha naan jettee tooti bultii sadi naa eeggadhu bultii meeqa naa eeggadhu naan jechaa turte har'a geechi akkamitti durbummaa hin qabu naan jetta jedheeti durbummaan akkam dhabama jedheeti kan kiloorsii dhuge gootadha sine jechuun jaaladha naani durbummaa dhumte kunuyyuu akkama jalalaataa arguudhaaf iyyuu barbaadan jira arguyyuu nan barbaadatan jechuun jaaladha maaliif eenyu miti chaabbaa qabalee miti addatti chaabbifateen deemu durbummaa qabu fudhachuu baate irratti barreeffame yaa fudhatus yaa fudhachuu baatus irra jira jedhee wanti eenyudhaaf beekamu tokko hin jiru sinin jechuun jaaladha akkam durbummaan dhabama akkam dubaran ta'ini jedhee kiloorsii dhugee mana yaalaa galuunsa baay'ee isaan ajaa'ibee baay'ee isaa nagarramina kobalchiisa sinin jechuun jaaladha maaliif osoo wanta dura nama oolchuu wanta nama fayyadu wanta faayidaa qabu ofirree namni baqashu maaliif ofirratti hirmijaa fudhattee ofiidhaaf miidhanii waan tokkodha namatti tola waan ta'eefiyyuu wanta isa fayyadneef wanta bu'aa hin qabneef jecha kiloorsii dhugee mana yaalaa galee sinin jechuun jaaladha jaalalaaf irree aarsaa kaffalu durbummaa dhabee jedhe lubbuu isaati irratti eenyu fudhate lubbuu isaati irratti murtoo fudhate kan inni eenyu dhuge sinin jechuun jaaladha egaa gaafa achi boommoyyuu isheen akkam durbummaan taane jedhee dura isaa kan ishee janajjaneessan irratti viidiyoo irraa inumattu paartii sadiidha sadiin jira waan ta'eef iyyuu sadee isaanitti irraa iyyuu kan guyyaa sadeeti guyyaa sadeen kana keessatti iyyuu taatee isaa hunda isaa siniif kaayaan jira achirraa hin hubatti sinin jechuun jaaladha ani akka yaadiseetti kanan irratti fudhachuu dhufeedha isheen bakka
jaalala keessa gisee jirtanitti sadarkaa jaalalaa nama tokko wajjin jaalala jalqabuudhaan duratti bakka maaliif qorannoo gaggeessaa istirii nama sanii duuba nama sanii bara siraasan jechuudha jaalala keessa sa'aatii jirtanitti akkasuma ofii keetiifis immoo wanta keessa dabarte maal akka gochaa turte wantoota raawwatte kamiyyuu jechuudha maaliif namni seenaa qaba hundi keenyayyuu istiriin duuba keenya kan dhabe istirii mataasaa kan dhabe hin jiru waan ta'eefiyyuu bakka seenaa duuba keessanii wanta jiru tokko ifaaniif walitti baasanii gee walitti himtanii yoo abbaasanii ta'ee fi tasmaamme gara jaalalaatti galaatoo jaalala jalqaba jechuudha maaliif tokkoffaa jaalala keessa gaafa seenanii jaalalli akka laayyetti kan nama gallakkisumati aarsaa guddaa kan nama kaffalchiisudha maaliif jaalalli sadarkaa jaalala keessa galanii too jaalalaaf ani hin beeku maatii ofii nama jibbisiisaa firoo ofii nama jibbisiisaa ofilleen siyaatiin itti baqashu maaliif nama kanan dhabu jettee ofii keessa dirreen gisee murtoo mataa keetii ofirratti murteessisurree ni dhufa waan ta'eefiyyuu jaalalli qallaalii miti akka qallaalitti gaafa laalanii qallaalii miti jaalalli isiniin jechuun jaaladha nama tokko wajjiniin isteepbii tokko osoo hin deebiin jalqabu marraa kaastanii sadarkaa maaliif bakka jaalala keessa diibiliiruu jaalala keessa gadi hin galin jalqaba irratti kaasaa ta'u wantoota jiru hundasaa walitti himtanii walitti himanii bakka maaliif namni kamiyyuu ta'e jechuudha ifaaniif walitti dubbate wal sobuu baate maaliif dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedha oromoon nama ammaa kusula ta'eefiyyuu arraaf yoo sobamee boruuf sobamee ishiin dhumni dhuma isaa bakka maaliif wanta dhokatee dhokatoo miti dhugaan hin baa waan ta'eefiyyuu amma sadarkaa koolleejjii irraa kaan yuunivarsiitii galanii barumsatirra isaan kunis oofanii to'achiin kana umuruu isaa waliin bakka duruma isaa maaliif osoo wanti kun wanta akkanaati wanta akkanaa kun akkana ta'eetoo jira jettee too itti himte ishiin isarra jaalala ishee isaaf jettee aarsaa kaffaltee maatii ishiitirraa haadha ishee bakka maaliif wanta hunda isaa jechuudha maatii ishii dhiistee isa filattee filannoo kootii isa wajjin nan jiraadha boruuf abbaa manaa konnaaf ta'a jettee isa filattee isa duuka sa'aatii buutee sadarkaa bakka maaliif of duuba deebii hin geenye keessatti hanga deemtetti inni deebi'ee garuu har'a balaa sobaatiin sobni gatii dura isaa wal dhoksuu hin jiruuf sirritti gatii waliin baraniif keessa isaanii gatii waliif hin hubataniif jechuudha kan inni irra deebi'ee godanya isaa irratti jaalate ishii fuulduratti jechuudha ishii dhaabee ishii fuulduratti akkanattiin wal dhungatan miidiyaa fuuldura ba'anii too jechuudha maaliif ganaan sirratti eenyu jala jiraanii aajaa koo ganaan ba'a ganaan sirratti baqqala jedhaan isa kanaaniyyuu jechuudha maaliif bakka gabaabumatti maal jechuun barbaada sobni hin barbaachisu walis sobinaa dhugaaf dhugaa jiru ifaan ifatti walitti maa ifaaf bilisa walitti maa ta'u dhugaa jiru dubbadha amma namoonni tokko tokko fakkeenya jechuun bakka inni yeroo baay'ee jechuudha dhalanii osoo daa'ima qabanii faa daa'ima hin qabnu hin heerumne heerumanii kanii kan hin heerumne dhirsa hin qabnu akkas jechuun maaliif barbaachise maaliif arraaf nutti fakkaachuu danda'a lagizeedhaaf dhokachuu danda'a garin booda isaammoo dhokatee toon dhokatu hin baa waan ta'eefiyyuu soorraa bilisa taanee dhugaa keenya walitti dubbannee bakka wanta jiru tokko abbaan yoo jaalate taagalu maaliif yoo naata rakkoon qabu yoo jedhe taagalu lakki immoo hin barbaadu wanta kana erga wanta kana kun ta'e achumatti dhaabbata jechuudha arra sadarkaa kanarraa wal ga'anii maatii ofii dhiistee fi sadarkaa isa filatti itti inni gaafa akkana ta'u nuyi namoota meeqatu seenaa kana keessa jiraachatu jira meeqaa keenyatu istirii duuba keenyaa dhossee arra bichaadhaaf wanta ifan baane wanta mul'anne nutti fakkaate boru gaafa deemnee jaalala keessa gallee baqashu wanti hundi isaatiyyuu raawwatame wanti hundi isaatiyyuu ergetee booda gaafa dhagahame abbaa sanis itti dhagahama maaliif na sobde kan jedhu itti dhagahama nama sobamu sanittis dhiira soo ta'e yoo niitii qabaate niitii qaba bakka daa'ima yoo qabaate daa'iman qaba wanta akkanaa kun hinjiraadha hinjiruunis immoo hinjiruudha waan ta'eefiyyuu ifaan ifa dhugaa jiru walitti dubbatanii osoo deemanii baay'ee isaanatti tola hanaa sinin jechuun jaaladha wal sobuun hin barbaachisu maaliif dhugaa jiru walitti manii sinin jechuun jaaladha ishii tanarraa fakkeenya fudhachuu dandeenya sababa sobaatiif dura isaa durbummaan qaba jettee sababa ishiin sobdeef arrammoyyuu durbummaa hin qabu jettee ofishiitifiyyuu miidiyaa irra baasee of tawaarradde dubbatte inni sababa ishiitiin kiroorsi dhugee achi baate hamame waalama dhabu jechuudha koo jireenya ofii keessatti
namni kun jireenya koo gara fuulduraati abbaa manaa kooti abbaa ijoollee kooti naa ta'a jettee maatii ishee irra naxaqamte mucaa kanatti dhuftee too jirti jechuudha. Mucaa kana duuka buutee jirti jechuudha. Maatii ishee afarsiiste isa kana faana taate gen sababa soba isheetumaaf kan ta'e sobni keenya gobaan abbaa dhaabee irra jira. Oromoon nama kun dhiifama yommuu waqsa sanitti baay'ee silan jaaladhuuf waan ta'eef iyyuu jechuudha. Maaliif osoo ishiin jalqaba wanti kun wanta akkanaati ta'ee too jira jettee too dubbattee har'a jireenyi ishiin diigamu. Maatii isheetiin irreen kan salphatte wayi maatiidha maatiitti hin gorre wayi isatti hin gorre jaalala isheetti hin gorre mee waa meeqa miidhamtuu taate micoon tun siniin jechuun jaaladha. Maaliif wantoota akkanaa kana osoo bartee nuti ta'uu baate aadaa godhachuu baanne wantoonni akkanaa kun nurraa hafe siniin jechuun jaaladha. Gara fuulduraatti akka hambisnu waaqayyo nu haa gargaaru siniin jechuun jaaladha. Sarraan kana fi immoo bakka ishiin iyyuu kana goote kanas balleessite immoo gisee tokko hiriyaa gantuunis hiriyaa gadheenis baay'ee isaa kan nama azazzanu baay'ee isaa kan namatti dhaga'amu siniin jechuun jaaladha. Ishiin iyyuu isa akkana goote yaa balleessitu erga nama tokko wajjin nyaatanii wajjin hin dhugdanii qixxee obboleettiitii irratti deebitee kinoo irraa fudhattee ishii wajjin hin jaalala eegalee innis inni yaa ta'u aarii qaba aarii garaa isaatiif irratti ba'uudhaaf ishiin garuu maaliif ishirrattiin kan akkanaas gootu har'a kan ishee akkana godhe borus immoo ishirrattis nama biraa fiduu danda'a. Dhiirri kun hin beekamu boru wanta ishirra ga'u qunnaa ittiin namaa safaran ittiin safaratanii nafu jedhu wanta ta'eef iyyuu boru wanta ishirra ga'u hin beekamu waan ta'eef iyyuu ishiinis immoo osoo akkana gochuu baatanii fillafiitii ishiitti akkanatti wal dhungatan maaltu ishiitti dhaga'ama dhugaa ani hin beeku siniin jechuun jaaladha. Gabaabumatti sobuun nun barbaachisu wanta ifan ta'e wanta sirrii ta'e wanta dhugaa ta'e tokko bakka maaliif duuba keenyatti goda keenyatti odondosin ifaan ifa walitti manii haal jaalate ittaa galuu kan jibbittaa dhiisu akkas siniin jechuun jaaladha. Egaa yoon sinitti baay'isa dhiifama naa godhaa bakka dogongora kootii na okkalchaayii siniin jechuun jaaladha. Video biraatiin hanga walitti deemnutti nagaa naaf tura like subscribe gochuu hin dagatinaa na jajjabeessa siniin jechuun jaaladha. Kabajamtoota jaalatamtoota baay'eenis hin jaaladha. Naaf galatooma naaf jiraadha.